Kun seenaa gabaabaa dargaggeessa jireenya bineensaa irraa gara viillaatti jijjiirame kan isin biraan geenyu ta'a. Aga xumura sagantichaatti ammoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubii Girmaati. Dargaggeessi Naanzimaanaa Eelii yookaan ammoo namoota naannoo isaa biratti mucaa saree jedhamuun beekamu bara 1999 bulchiinsa kibba Ruwaandaa lafa tulluu kan jiraattota biratti ganda goorillaatiin beekamu keessatti dhalate. Dargaggeessi kun haadha isaatiif ilmoo jaaffaa yoo ta'u, haati isaa ijoollee 5 jalqabaa du'aan erga dhabdee booda mucaa kamiyyuu akka argattu Waaqayyoon kadhachuu ishee dubbatte. Naanzimaanaan yeroo dhalatu mataan isaa xiqqaa fi bifti fuula isaa kan hin baramne waan ta'eef hiriyoota isaa irraa adda isa godheera. Akka giddugalli to'annoo dhukkubootaa CDC jedhutti dhukkubni guddina sammuu hin baramne kun yeroo ulfaa uumamuu irraa kan maddu yoo ta'u, sababoonni dhukkuba maayikirooseefaalii jiniiwwan daa'immanii irraa uumamuu kan danda'anidha jedha. Dargaggeessi Naanzimaanaa Eelii jedhamu bosona keessa kan jiraatu yoo ta'u, bifa isaa irraa kan ka'e ganda isaa keessatti doorsifamaa fi namoonni saree isaan jedhanii waamu. Haati isaas ijoollee ishee jalqabaa 5 erga dhabdee booda kadhannaa isheetiif deebii waaqaa waan ta'eef akka isatti hin qaanofnes dubbatti. Naanzimaanaan yeroo guddachaa deemu sirnaan dubbachuu waan hin dandeenyeef yeroo baay'ee bosona naangu'ee keessa dhokatee nyaata bilcheeffame dhiisee muuzii fi fuduraalee adda addaa nyaachaa jireenya isaa bosona keessatti akka dabarsuu fi marga akka nyaatu haati isaa dubbatte. Sababa kanaan haati isaa kun guyyaa guutuu bosona keessa fiigaa waan tureef halkan hunda gara manaatti isa fiduudhaa fi isa ari'aa akka turtee fi kana malees nyaata akka hin jaallannee fi osoo inni hin nyaatiin guyyoonni akka darbanii dubbattee jirti. Haati Eeliyaas yeroo hundaa ollaan ilma ishee kanaan saree, goorillaa fi maqaa fokkisaa biroon yeroo arrabsanii garaan ishee akka gaddu haasoftee jirti. Akka isheen jettutti namoonni yeroo isa doorsisan, isa arrabsan yookaan ammoo isa reeban yeroo dhaga'u hundatti dhuguma dhukkuba onnee natti fida, mucaan koo qulqulluudha, gonkumaa nama irratti miidhaa hin geessisu. Yeroo tokko tokko namoonni bineensota jedhanii yeroo isa waamanii fi akka namaatti isa ilaaluu yeroo dhiisanii haariin koo daran dabalaa jetti. Maqaballeessiin hawaasummaa kun jiraatus haati isaa gaaffii fi deebii miidiyaa televezyiinii irratti taasisteen qaama hir'uu fi bifa fokkisaa qabaatus harmeen Eeliin mucaan kiyyaa kennaa waaqaatii qajeelaadha. Hamaa hin dalagu, mucaan koo maaliif jibbamaa yeroo namoonni arrabsanii fi tuffatan onneen kiyya baay'ee cabaa jechuudhaan jaalala isaaf qabdu dubbatti. Kana malees Eelii mucaa koo isa jaaffaa yoo ta'u, erga obboloonni isaa du'anii booda addaan baanee mucaa biraa akka argannuuf Waaqayyoon kadhannee akka carraa ta'ee Eeliin eebbifamne. Amma akka kennaa samii Waaqayyo biraa argadheetti isa nan jaalladha, baay'ees isa nan jaalladha jechuun dubbatti. Kana irraa kan ka'e maatiin isaa fedhiiwwan bu'uuraa biroo keessaa nyaata dhiyeessuu dabalatee qormaata hedduutu isaan mudate. Seenaan isaa fulbaana bara 2021 keessa erga qilleensa irra ooleen booda mata duree oduu ta'ee deeggartoota irraa deeggarsa guddaa argate. Arjoomtonni mana haaraa ijaaranii meeshaalee manaa isaaniif mijatan hundaa guutanii ittis ilmaa fi haadha waliin jireenya isaaniitti jijjiiran. Mucaan saree Ruwaandaa amma nama jijjiirame ta'ee jira. Waggoota dheeraaf bosona keessa dhokatee erga ture booda waggaa 21 booda garuu Naanzimaan Eeliin TV biyyattii irratti dhiyaatee seenaan isaa guutummaatti jijjiirame. Uummanni Ruwaandaas qarshii walitti qabanii fi holqa keessaa bahee viillaatti akka galu godhan. Amma Eeliin nama beekamaa addunyaa kanaati. Namoonni suuraa isaa waliin ka'uudhaaf dabaree eeggatu. Eeliin yeroo ammaas uffata beeksisuudhaan diizaayineroota biratti nama filatamaa ta'ee jira. Naanzimaanaa Eeliin amma dureessa beekamaa ta'ee kan jiruu fi namni bineensota faana holqa keessa jiraachaa ture amma namoota faana jiraachaa jira. Namoota biratti daldeessaaf goorillaa jedhamu malee Eeliin haadha isaatiif kennaa waaqaa akka ta'e
namni tilmaame hin turre. Namoonni kanaan dura karaa isaa jibban amma deeggartoota isaa waan ta'aniif hedduun isaanii ofii isaanii waliin suura ka'uu barbaadu. Kunis Eelii gara nama beekamaatti jijjiiree jira. Asirraa wanti nuti hubannu tokko ilmi namaa eenyumtuu akkaa fi bakka filate kan irraa dhalate miti. Kanaafuu jarjarree murtoo boru itti nu qaaneffachiisu murteessuu irraa akka of qusachuu qabnuu fi kana malees jireenyaati har'a jiraattu boru jijjiiramuu akka danda'us dagachuu hin qabdu. Bifaa fi qabeenyi nuti har'a ittiin boonnu kunis nu dogoggorsiisuu hin qabaatiin hunduu yeroo isaa eeggatee osoo nuti hin beekin nurkaa deemuu akka danda'u yaadataa jiraadhu jechuun dhaamsa koo dhumaati. Horaa bulaa.